waggaa kaarra arra juun 22 juun 29 irratti Haacaaluu nurraa fudhatanii nurraa wareeganii Jawaar Maammaffaa mana hidhaa naqan jechuu warra akka isaatii fi gootawwan akka isaa hedduun sababa saniin mana hidhaa seenan sababa saniin Haacaaluunis addunyaa tanarra wareegamee jechuu arraan tanagaa yaadannoo Haacaaluu kana ma akkamitti laaluu qabna Oromoon akkamitti yaadannoo kana dabarsuu qabna waan jennurraa marihachuu qabna jechuudha maaliif jennaani Haacaaluun tasuma lafaa kaa'amee hin ajjeefamne yookaan akkanuma lafaa kaa'anii duriyyeen lafaa kaatee hin ajjeefne yookaan qarshii irraa saamanii hin ajjeefne yeroo tana jechuudha yeroon arra isaan cidha godhachuudhaaf cidha wanni maali cidha maqaa filmaata jedhuun cidha arra isaan itti gammadaa jiran waggaa kaarraa immoo yeroo tana Haacaaluudhaaf boolla qotaa turan jechuudha waggaa kaarraa yeroo tana Jawaar Mahammaffaadhaaf akka itti mana hidhaa naqan boolla qotaa turan jechuudha waggaa akka arraa akkamitti hayyoota Oromoo hidhaaneenna akkamitti sababa ija Oromoo qora Oromoo ajjeefne ummata kaan sababa isaatiin mana hidhaa gurraggaa jedhan waan isaan yeroo tana itti plaana godhachaa turan jechuudha duuba nuti wanni kosii fi qushaashaa fi wannaa deebisuuf nurratti as deemaa jirtuun filmaata isaan gaggeeffatan kana nuti gurran qabnuuf jechuudha gurran qabnuuf nuti yeroo tana waggaa akka irraa Haacaaluun lubbuun jira waggaa akka irraa Jawaar Mahammad mana hidhaan seenne waggaa akka irraa dhiira meeqa dhiira kumaatamaan lakkaawamtu tasababa kana hidhaa seente tasababa kana meeqaatamtu ajjeefame qeerroon tooftaa itti yeroo waggaan akka irraa exactly Oromoon itti cabsuudhaaf yookaan itti gidirsuuf yookaan itti ajjeesuuf yookaan Oromoo haarawatti dukkana deebisuuf yeroo itti boolli yookaan ableen itti nu qaramaa turte waggaan akka irraa especially du'a Haacaaluu torbaan tokko duratti jechuudha kanaafuu arraan tana namoonni tokko abbootiin garaa yookaan abbootiin hallayyaan isaaniin guutamne warra jiruun du'e jechuudha namni kun yeroo lama du'a tokko jiruun du'a tokko nafa isaa du'a jechuudha warra jiruun du'e amma nafni isaanii du'uu deemu tokko immoo inni du'e jiruun jiraata ni du'a seenaan isaa barabaraan jiraata jechuudha namoonni akka Haacaaluu faachuu namoota haqa Oromoo dabarsineen kanneen jedhan akka Jawaar Mahammad dhugaan Oromootuun du'eetiin dabra sagaliin gubadha sagaliin ajjeefama malee dhugaa Oromoo dabarseen kannu haqa Oromoo dabarseen kannu warri jiru arra akkasitti hidhaa keessa jiran jechuudha warri abadan dhugaa Oromoo dabarseen gurguru hin kannu warri jee arra mana kaan boolla qabrii jira garuu seenaan isaanii barabaraan jiraatti jechuudha soo kanaafuu arraan tana filmaata jahaffaa katakkaa addunyaa irratti agarreen beeyne katakkaa yeroo duraatii filmaanni jahaffaa gaggeeffamee nuun jedhan waa'ee filmaata irraa soo hin dhufne attentionaa utti kannuu fedhu waa'ee filmaata because filmaanni ajandaa keenya waan hin ta'iniif is not our agenda filmaanni ajandaa keenya miti warra ajandaa waggaa akka arraa anaafisii gadda keessa nu naquuf waggaa akka arraa yeroo tana Haacaaluu lubbuun ni jira torbaan takka hafeef jechuudha kuchiisuudhaaf warra karoora kana baasee immiyyee jaarrachuudhaaf karoora nu baafatee jira jechuudha arra namoonni tokko hallayyaan tokko warri garaan isaaniin guutamne maal nuun jechuu barbaadan huno arraan tana biltsiginnaatu mo'atee izeemaan akka no izeemaan duraanuu amaamoodha izeemaan duraanuu miliseedha izeemaan duraanuu ajjaabiidha izeemaan duraanuu miizeedha malee izeemaan yoom wanniif deemti jarri tokko amma hundi isii paarlaamaa barcuma adda hirattee achi seenuu deemti boru ganama heeraa fi seera achirra jiru kan akkamitti jiisina akkamitti sagalee itti baafnee cabsinaadha marihatan boru ganama akkami kana wanni godhan arra nu sobuudhaaf waan adda fakkeessuu danda'an nuti ajandaa keenya mite jechuudha nuti ajandaa guddaa lafaa qabna ajandaa keenya guddaan exactly yeroo tana ka arraan tana wallisaan isaanii haa ta'u aktivistiin isaanii haa ta'u gaazexeessaan isaanii haa ta'u miidiyaan isaanii haa ta'u biyya san keessatti burraaqa booyyee fi karkarroon teenya tahumaan beene tahumaa takkan galleef
ummata hiyyummaa keessa guddate ummata identity crisis qabu wali guurrate warra 50-50 takka haadhaan nafxanyaa takka jaartiin nafxanyaa takka wannaatu wanniidha takka identity crisis qaba takka rakkoo qonqoo qaba rakkoo qaba rakkina qaba ummata rakkoo qabu kana wali guurrate bakka oromoo keessa arraan tana ablee isaanii wajjin oromoo cabsuuf galgalaa ganama qaratanii jechuudha kuni arraan tana filmaanni kun maali kaardii muruudha kaardiin ati murtu fuulduraaf hegeree dhuftuuf akkamitti ummata oromoo cabsina kaja'u irratti waan biraati miti jechuudha gawwaan kiyya tokko arrallee sobuu fedha ilmaan abbaa gadaatu wiin godhee ilmaan maarreetu akkana ta'e kana itti no ifin burjaajeessin hin jiru wanni akkana Itoophiyaan Haacaaluu ajjeeftee jaaramtu Itoophiyaan Jawaar Mahammad mana hidhaa keessee Obbo Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessee jaaramtu funyaan hin naabaatu hin jiru namni nu morme hin jiru isin baalataraadha nuti garuu erga bakka san seen namni dhiibame namni ajjeefame oromoodha Haacaaluun faan beekamtii haa qabaatan Jawaar Mahammad haa beekamtii qabaatee waan beekamtii qabu isarraa dubbanna malee joolleen akka isaanii ta barnoota fitte meeqaatu mana hidhaa keessaa guurame ajjeefame waggaa kana keessa qeerroo tana laamsheessina qeerroo tana dadhabsiifna jedhanii meeqa ajjeesan kanaaf kun ajandaa keenyaa miti jenna jechuudha kanaafu torbaan kana keessa namuu oromoon bakka jirtanii guyyaan juun 29 arra juuniin akka lakkoofsa faranjiitti 22 torbaan takkaaf jechuudha kanaaf namuu bakka jirtanii guyyaa kana profaayila keessan suuraa Haacaaluu godhachuudhaan akka waan filmaanni deemaan jirree fakkeessa akka waan filmaanni deemutti hin jirree tokko fakkeessa profaayila keessan Haacaaluu godhadha yaadannoo Haacaaluu koree jaarradha guyyaa 29 yaadannoo sanirratti oromoo walit dhufte yaadachuu qabna isaan wanni isaan nurraa barbaadan karoorri isaan nurraa barbaadan Haacaaluu ajjeesanii Jawaar Mahammad mana hidhaa haanii hifattee oromoon dadhabdee jedhanii akka irraanfattu fedhan never hin irraanfannu akkamitti irraanfanna nuti way garaaf jiraanne obboleeyyan keenya bar haan qabrii keenya haan mana hidhaa keenya akkamitti irraanfanna we can't irraanfachuu hin dandeenyu karoorri isaanii kaayyoon isaanii akkasi nu sossobanii abbaa ajjeesan nurraa ajjeesanii abbaa barbaadan mana hidhaa naqanii oromootu akkana ta'e akkas ta'e jedhanii nu sossobuu barbaada jechuudha tanan fudhannu nuti never hin fudhannu tan Haacaaluun abadan hanga haqni isaa bahu hanga hoggantoonni keenya hidhaman bahanitti nuti wanni dhiifnu hin jiru jiraachuuf illee hin ta'u tana beekuu qaban akka dagannee nuti harka tumnuuf no nuti diina keenya namni Haacaaluu ajjeese diina keenya namni Jawaar Mahammad nu jalaa hidhe diina oromooti maaliif oggaa Jawaar Mahammad hidhaa taa'u aktivistiin jara ala taa'eeti waan fedhe barreessaa jira oggaa gaazexeessaan OMN mana hidhaa taa'u gaazexeessaan akka Taamiraat Nagaraatiif Suyyum Tashooma Gumaarreen faan akka lubbuu isaanii waan fedhan haasawaa jiran oggaa miidiyaan keenya cufamee saamamee waan qabu achi ari'amu isaatiin akka lubbuu isatti haasawaa jira kanaaf immiyyeen Itoophiyaan jaaramtuun nuuf hin taatu jechuudha teenyaa miti jenna tana ilmi oromoo hundi ifitti himuu qaba jechuudha kanaaf alaa keessaan torbaan kun torbaan yaadannoo Haacaaluuti hanqa guyyaan 29 ga'u koreen bakka jirtanii namu magaalaa jirtan keessatti wal yaamaa wal ijaara yaadannoo kana gochuuf qabna jechuudha kabira qabsoon teenya filmaata booda filmaanni kuni qabsoo oromoon dhaabu oromoon osoo abbaan fedhe mana gale osoo abbaan fedhe qabsoo dhiisee gale qabsoon oromoo waan dhaabbataati mijira keenya waan dhaloonni wal harkaa fuudhaa itti deemu silaa qabsoon oromoo hamana galtu taate gaafa wayyaaneen nuu qabsoo qeerroon gaggeessaa turte dhibba ammoo hatte sanii hin galle qabsoon oromoo manatti inumaaniif hin teehu ni oowwiteehu qabsoon oromoo filmaata booda ammas waan takka shawwadamina waan takka kaysin shawwadamuu qabne Ameerikaan amma waan dhiyootana gootee jira naatoon dheengadda walgahii teessee waa'ee Itoophiyaa irraa dubbattee turte torbaan takka keessatti Itoophiyaa deemanii jiisuu danda'ani no hin danda'an biyya guddaadha ummata guddaadha
calculation deeman tooftaan deeman akkanuma lafaa kaanii injiisa yoo jiisan balaa dhufa toofta sitti dhiisan torban takka haa gaggeeffatu filmaata kana maal torban takka maal fidaa amma isaan waan naatoon itti dhiiste yookaan Ameerikaan silki takka na deddeebi'u jira sinigala kanaafuu torban tokko haa filmaata kana gaggeeffatu okay torban takka filmaatarra erga torban takka haa filmaata gaggeeffatu taate itti dhiisa haa gaggeeffatanii san booda hujii teenya daleenaadha arrantana sinigala arrantana gaafa ummanni akkasitti humna qabu gaafa humna waraana guddaa san wayyaaneen qabdu gaafa diinagdeen biyyaa akkasitti jabaa ture saniihu irra aanee jira keenya arra dhiisa arra firaa fi diina keenya adda barree jira eenyu fira keenya eenyutu dhugaaf qabsaawaa jira eenyutu garaaf qabsaawaa jira eenyutu fafakkeessuuf qabsaawaa jira ati sabboonaa jettee harkatumaa fi turte fedhu artistii ta'uu danda'a fedhu atleetiksii ta'uu danda'a adda baafannee jira arra kanuti sabboonaa jenneen kanuti asii gaafa wanna ati sabboonaan jennee kaan faarsaa turre haa xiqqaattu haa guddattu khayrii sharriin joo waan hamtuun dubbatu atleetistii keessaa illee kanuti asii sabboontu sabboonaa ja'anii turre arraan tan haadha garaa abbaa garaa ta'ee jira atleetistii keessa haadha garaa abbaa garaa ta'ee jira eenyu caalaan bultumee gaafa maaster pilaanii baasu caalaa bultumee deebi'ee opiidiyoo isaa ta dursanii deebi'a eenyu jee yaade duraanis hawwisoo opiidiyoo ture hawwisoo opiidiyoo keessaa dhufe saaliyaa saamii eenyutu waan kana taati jee isii yaadee beeka eenyu gurbaa kana maqaan isaa atleetii kana fayyisa ka asitti qubsiifnee goofandimii doolaara 100 meeqa guurree fi ati goota keenya jenneen nutti garagala jee eenyu yaade OMN nama godhe akka Brown Lenjisoo akka Ahmad Gisheefaa sila arraan tana jiraachuu isaaniitu uumamu isaaniitu hin beekamne ka Jawaar Faan nama godhe OMN nama godhe arra meeqa yeroon tun adda nu baafte waggaan tokkichi kun waggaa kana keessa waa hedduu adda baafanne jira keenya waggaan tun nama adda nu qulqulleessite nama adda nu gingilchite qabsoon Oromoo tana boota arraan tan argaa jirtan ikonomii Ahmad Shidee dheengadda maal jee bara 2014 ikonomii diinagdeen qabnu jee jira waggaa dabre Ameerikaan doolaara biliyoona takka pamp goote ikonomii Itoophiyaatti Yuroopiinoonni akkasi pamp godhe arra fafakkeessuudhaaf ja'uu danda'an but it's not Itoophiyaa yoo ikonomii qaban hin jiru ikonomikaalii daara dippiloomaasii addunyaa daara biyya keessaa wal nyaachuu jiran security zero arraan tana waraanni moraaliin qabu moraalii lolaan qabu jechuudha maali abiyyootuma mi kadeen gadda paarlaamaa irra taa'ee feesbuukii dhiisaati qottaa waraana seenaa jee nama kadhachaan jiru dide kadhaqee uno arraan tan agartan Tigraayitti nama 1,000 meeqa kaan irraajjeesanii kaan immoo harka kanniisanii waan isaan fakkaatan laala everything is demoralized everything adda deemaa jirti filmaanni is nothing filmaanni sila filmaanni Itoophiyaa ka lubbuu horatee jiraatu taate odoo sila ka Itoophiyaan itti fuftu taate gaafa dhibba mohanne jettee wayyaaneen Baraak Obaamaan asii dhaqee Itoophiyaan dimokiraasii bareedaa tolfattee gurjaab jee ka dhibba mohatan harka tumee fi dhufe kanuti galgalaa ganama hiriira achi bahaa ture sila santu Itoophiyaa dandamachiisa arra kun illee hin dandamachiisu jechuudha security zero diinagdee zero dippiloomaasii zero kaadiree fi warri baarsilxaanaa suufa uffatanii karabaata uffatanii qamadii keessa footoo ka'u no kuni biyyan deebisu never feltimaan dheengadda biyya arabaa dhaqeeti arab yuuneenii takkitti doolaara biliyoona 3 Itoophiyaa kannite waggaa 3 akaarra hagaaza liqii dhiisteef san itti garagalchee biraa deebi'e Keeniyaa itti garagalchee biraa deebi'e arraan tana nuti if misoomsina if jiraachifna no akkamitti if jiraachis inflation is getting high maallaqa dhabdeeti mi haati teelee doolaara biliyoona gadi gurguratte maallaqa dhabnaan
teelee gurgurattan filmaata kana booda furmaata osoo hin taane kan dhufu balaa dhufa kiraayisii hamaa dhufa koronaa gubbatti waraana gubbatti ikoonomii addunyaan dursi gargaarsu irraa dhaabu irratti na dhageeffadha Iraanii wanni isiin waggaa 30 al sankishinii yookaan maaqabii Ameerikaa dandeessee jiraateef ta duraan dura gaasa qabdi ati ka survive gochuu dandeessu yoo gaasa qabaatte yoo refinery gaasa waan gaasa cuunfu qabaatte lafa bareedduu lafa qotamtu yoo qabaatte bishaan yoo qabaatte Ameerikaa maaqabii gudibba sirraa keessu survive gochuu dandeessa akka Iraan kanatti ta duraan dura nama miiliyoona 100 nyaachisuuf sangaan qottee nyaachuu hin dandeessu nama dila kana osoo qamadiin gargaarsi hin dhufin arraa miti Itoophiyaan gaafa nuti nama miiliyoona 50 saniihu irdaata alaa eegganna gargaarsa mootummaa addunyaa irraa fudhan arra gaafa nama miiliyoona 120 ta'e taayyee farra harqoota keessee qottamoo sangaarra harqoota keessee qotta sangaanuu gatii Isuuzii baasaarraan tana sangaa kana kuma 100 gurguratteeti foon isaa nyaattamoo moo ittiin qotta lafa qamadii itti qotta qamadii tana qotuudhaaf gaasa si barbaachisa tiraaktara kana tiraaktara amma isaan footoo deengaddatti kaan kana tiraaktarri kun qamadii qotee calleessee si nyaachisuudhaaf daabboo qarshii 6 seente qarshii takka deebisuuf yookaan 4 qarshii deebisuuf qamadiin tun callooytee siis nyaachiftee Itoophiyaa guutuu nyaachisuu qabdi kanaaf maal si barbaachisa gaasa si barbaachisa gaasa qabda eessaa fidda yoo qabaatte as kan Itoophiyaa yoo gaasa dhoqqee isaatu qabaatte refinery ijaaranne refinery ijaaruun qaaliidha kanaaf lubbuun Itoophiyaa ruuhiin maalirra rarraati deemtee qamadii calleessitee faabrikaa daabboo neexxee daabboo oomishtee ummata nyaachisuudhaaf gaasa si barbaachisa gaasa tiraaktara obaastu boottee gaasa fidu waan olii gad deddeeman jechuudha walaa baajaajii walaa Isuuzii walaa waan olii gad gaasa barbaachisa jechuudha gaasa kana maaliin naqatta doolaaraan ala naqatta yoo saankishiniin sirra kaayame amma booda filatamtee mi'ee gana hojiin amma booda Ameerikaan they are smart maaliif biyya hunda teest godhanii jiran diddee hin feetu haayee jabaadhu humaa miti jabaadhutti filatamtee amma booda dalagaan amma booda kan si nyaatan amma booda kan si keessa seenanii si nyaatan nama qaban achi keessa amma booda kan si jiisan Oromoon asirratti ismaartii ta'uu qabdi dalaguu qabdi jechuudha kanarra jabaachuu qabna kanaafuu diinagdee kasaararratti waraana mooraaliin qabne achi deemee qawwee isaas rakkabu achi deemee qawwee woboodhaaf barbarana woboo bar lootorumaa beekbar jira keenya lootorii bar qawween Itoophiyaa makalaakaa fi liyyuu haayilii isin jettan tun taan deemtee Tigraay as rakkabdi taan deemtee jaal gollichoo as rakkabdi taan achi deemtee jaal marroo as rakkabdi meeshummaan Itoophiyaan hidhattee bar khasaara amma gana haarootti alaabituu nu bar dubbii biraati jira keenya waraana moraaliin qabne huccuutti kaaniitum achi geessan takkaanii jeefama takkaa qawwee haree deema takkaa harka kanna hay aboo eenyu isin hidhachise nyina marroo waan jenne keenya mootummaan nu hidhachu jira maal na dhoggaanni as erga as rakkabaniituma ganda adamii kuchiisanii meeshaa isaanii guuratan hin jiru gaa wanni hin jiru moraaliin hin jiru lolli durii fi amma tokkoo miti lolli durii fi amma tokkoo miti kun sammuu isaatiif lolaa waan du'uuf qaba waan nin du'a jee manaa bee min daaf hin baane haati min deesitu kun haati min deesitu kun ha moraaliin qabu yoo dubbiin hammate yoo baaruudu arge yoo gaara arge leenjiin qabu as Facebook irra taa'u dure ijoollee waxaxee asii Facebook irra olii gadoonni jettu gaafa kaan haa min daanii fudhannaa maal jaanii kaanii deeman hin jiru lolli hin jiru leenjiin hin jiru wanni takka hin jiru taanaa mootummaa Itoophiyaa mudataa jira kanaafuu ati karaa hundaanuu nuti wanni nin jechuu barbaade tana booda Oromoon qabsoo teenya cimsinee alaa keessaan afaan qofa osoo hin taane hojiidhaan qabsoo teenya bira dhaabbachuu karaa dandeenyu hundaan arraan tana Itoophiyaan nama Juwaarii fi Baqqala Garbaatiif hin tahin nama tokkoof hin taatu dhugaan isin himan namni Juwaarii irra karaa nagayaa qabsaa'e Afrikaa fi Itoophiyaa keessa hin jiru namni Baqqala Garbaa irra qabsaa'e hin jiru karaa nagayaa isaanitti duuda galtee ta isaanii dabdeetun eenyuuf taate kanaaf wanni Oromoo baasu jaalannus jibbinus humna keenya jabeeffachuu jechuudha sinigala
humna keenya jabeeffachuu humna teenya jabeeffachuu warra nuuf jecha bahee dhageeffadha 1991 ani oromoon yoo ka qalbiin si cabxu taate ha qalbiin si cabin qalbii tee guuta hamilee horan ani oromoo ta fuuldura deemaa jirtuun argaa jira malee oromoo gad deemaa jirtuun arku dhugaan isin himan maaliif nan jaa 1991 yoo dhugaa dubbanne bara 1990 takka dammaqiinsi oromoo ha amma jiruu fi ha gaafa san jiru tokko miti waraanni gaafa san dhufe waraana xiqqaa ittisaatu itti dabalame qotee bulaatu itti dabalame lollinis hanguma bahaasanii gaggeeffamaa ture fi haga baalee xiqqoo humni walin madaalu arrantana waraanni haguute injiinara doktora joollee barate joollee yuunivarsiitii keessaa yaate joollee maalummaa fi barte joollee ani oromoo fi oromiyaa fi ifkanna jettee baate jechuudha ala baate arra kana gubbaan erga Haacaaluun ajjeefame erga Jawaarfaan hidhaman booda qeerroon duraan akkasi qabsaawaa turte hundi karaan na baasu karaa tokkicha kana jettee karaa humnaa filattee jechuudha karaan nu baasullee karaa humnaati jaalannu jibbinu sinigala kanaaf oromoon humna fi jabeeffachuu faranjiinis rabbiinis nama humna qabu bira dhaabbata nama sababatu wajji jira rabbiin faranjiillee nama sababatu wajji jirti gaafa mangistu Hayilamaariyaam cold waariin gaafa kooministii Ameerikaan ardii tanarraa balleessite gaafa mangistu Hayilamaariyaam jiisuu deeman nama barbaadan nama jaba akka isaan fedhan ta'uuf ka isaanii ergamuuf ka kaapitaalizimii sossoosuu danda'u gaa barbaadan Mallas Zeenaawi argatan maaliif qaboo qaban hidhannoo qaban jabaatanii qabsaawaa ture yeroo sanitti Ameerikaan futee hodhu jetteen jechuudha because hin fedhan gaa Itoophiyaa tana nama jabaa ka waraanaan deemu ka dandeettii qabu barbaadan kanaaf arra'ati humna qabda rabbiin gaafu marruunu isin deemaa galaa ani qalameen bilisoomsa ani weenni fi qalameen bilisoomsa isiniin jedhu rabbiitu afaan kaaye yeroo rabbiin oromoo dandamachiisuu fedhu erga saniif amma waraanni isaanii hagam takka jira Liyyu Haayiliin huccuma itti kaanii torbaan lama gadhiisan Liyyu Haayilii Oromiyaa jinni jaanka Amaaraa jinni jettan tun torbaan lama yuunifoormii uffattee gayyaati arra ijoolleen qabsoo waggaa kana keessa leenjiin isaan fudhataa jiran akkam laala arra humni dur baha qofarra ture arra bakka shaniin jira jechuudha bahaan jira dhihaan jira kaabaan jira kibbaan jira jiddu gala jira jechuudha hudhee qabee jira bakka hundaa kanaaf oromoon qalbii hiruu dhiistee humna ifi jabeeffachuu humna keenya jabeessu alaa keessan akka marroon jaalmarroon amma dura jee maal jee amma dura abaa'oon gaafa leencoo faa 90 takkaa fi ta'ammaa takkaa miti jee gaafa sanii gaafa guyyaa waboosan dhugaa isaati ta durii fi ta'ammaa takkaa miti kun humna haarawa feesii haarawa jechuudha dargaggeessa warra mootummaa wayyaanee garagalchee amma immoo sirni ammana irra deebi'aa jiru kunnaan ta'u jee kara humnaa deebi'e jechuudha hundi isaanii kanaaf moraaliinis warri biyya keessaa teessanii warruma alaa barcaa gootanii warra alaa qofa gadi neegina xajjii dhugaa warruma alaa qofa gadi neegina waraana keessan harka banaa qeebala waraana keessan jabeessa humna keessan jabeeffadha qabsoo jaalmarroon dhufee haana bilisoomsatti harka maratteen taa'in yoo loluu dadhabde yoo deemuu dadhabde atis bakka jirtu waan dandeessuun qabsaay diddaa gochuun qabsaay qabsoontu walirra irkatti jechuu kaan humnaan kaan immoo kara adda addaatiin qabsoota nagaggeessuu danda'a hawaasni kun Haacaaluun du'ee bakka isaa meeqa bu'eerra gaafa eebbisaa addunyaa du'u bakka eebbisaa addunyaa Haacaaluu faa bu'e arra bakka Haacaaluu ijoolleen ibidda tana bu'aa jira arra ijoolleen teenya artistoonni keenya warri garaaf hin bitamne arrallee ta beenzila oromoo taate nuu gayyaa jirte jechuudha ta beenzila qabsoo taate kanaaf asumaanuu sirba kilipii ammaan tana dhufu deemu maali mallisaa haqa jiru question mark gartanii laala gaafii question mark laala kompiyuutera kana laala question mark gaafii mallattoo gaafii maali mallisaa hiika qaba beeka waan tana akka laaftutti ilaalina maali mallisaa question mark Haacaaluu keessa kaanii mallisaa qabsoo wanni nu baasu qabsoo qofa hifachuu dadhabu qabsootti deebi'u
qulqullu walii hafte qabsoo gaggeeffachuu karaa dandeessuundaan dippiloomaasiinis dalagu lafarra dalagu akkoonis qabsaa'u akaakoonis qabsaa'u ijoolleenis qabsaa'u dubartiin qabsaa'u marroonfaanis qabsaa'u hundi qabsaa'u qabaachuu tokko tokko irratti eeguun qabu ati gaafa waraanni si keessa dhufe ati gingilii tolfattee gaafa daabboo tolchitee qinxaa tolchitee takka waa gootee waraana kana nyaachiste qabsooyte atiin gaafa waa agarte jarri asiin si dhufanii jalaa baha gaafa atis qabsoo goote atiin gibira kafaluu diddee diddaa agarsiifte qabsoo goote qabsoon kara hundaan gaggeeffamte jechuudha mootummaa kana diduudhaan qabsooytaa jechuudha sinigala kanaaf ta Oromoo hin shakkina arraan tana Oromoon abdii guddaa qabdi alaa wanni jilaan diinni keenya barbaade Oromoo fi Oromiyaa waan ja'an balleessine ummata waa'ee Oromummaa dabarsinee kan nu jiru akka Hacaaluu kan ajjeefne akka Jawaar kana hidhaanee akka Baqqalaa Garbaa hidhaanee Hamzaa Booranaa fa'a akka Abdii Raggaasa ummata jajjabaa hiine manguddoo immoo ummata akka dhiibbaan irratti hin goone ta'an hidhaa dhaabbataan qabsoo tana akka feenutti jaarraa akka feenutti immiyyee Itoophiyaa jaarranna warra jiru abadan itti milkaa'an jechuu tana booda kanaaf Oromoon alaa keessan haa jabaannu tokkummaadhaan dhugaan isinii hima abdii guddaa jira qabsoo teenya haa jabeeffannu arraan tana wanni nuti haarawatti paartiin nuti haarawa jaarrannu hin qabnu kanuma fedhennu fedhu waraanan haa dhufu fedhu karaa nagaa haa dhufu nuti wanni paartii jaaraa fi oolluun qabnu ni qabna tokko Itoophiyaan akka diinan laalaa jirtu waraana keenya adda bilisummaa Oromootii fi waboo fi kafaa'oodha jara lamaan kana ni qabna oobutu fallaanaan qabbanuutu harkaan jara lamaan kana ni qabna kana jabeeffachuu keessattuu humna keenya jabeeffachuun dirqama keenya jechuudha humna keenya jabeeffachuun dirqama amma booda dubbiin filmaata kana booda addunyaalleen amma booda maaliif jennaan irra isiniin deebi'u dubbiin isinirraa gabaabsa akkuma reefu je Ameerikaan Itoophiyaa tanarratti yoo Oromoon namni gaafa wayyaanee qabsoon gaggeeffamtu aboo ati fudhadhu jennaani Lammaa Magarsaanis fuudhee buttuu yookaan ergamaa Gimboosabaatti yookaan ergamaa Qinijjit buttuu bulguu kanatti kannee malee Oromoon akka biyya sanii irratti bulchitu fedhiin isaanii duran Ameerikaanonni amma booda gaa Oromoon tana booda ka'uu qabda dammaquu qabdi Oromoon hirribaa ka'uu qabnaa jechuudha kanaaf amma booda waraabessa irratti hin fe'annu warra qabsoo gaggeessu qofa irra fe'annaa jechuudha qabsoo teenya amma booda addunyaalleen nama jabaa barbaaddi addunyaalleen hin dandahan kiraayisisii Itoophiyaa kana hin danda'an Itoophiyaa yoo achi jiide jara keenya Awurooppaan Suuriyaa ofirraa qabuu dadhabdee jirti kanaaf achuma akka jirutti Abiyyi keessa seentee nyaatteeti abbaa barbaadan achirra kaan kana godhuu danda'an Oromoon immoo qabsoo ifii jabeeffachuu humna ifii jabeeffachuu asirraa nuti Oromoon dhumte jennee warri diinagdee qabu diinagdeen gargaaru warri mooraalii warri biyyaa waan danda'u karaa bananii oma bananii ummata keenya jabeessuu waraana keenya bira dhaabbachuu wanni nu baasu falli hin boonyu tana booda booyinsi nu baasu kana booda kanaafu jabaadha Oromootii jabaadha kanaafin isinii dhufe filmaanni nurraa dabre filmaata nu qofaa miti Ameerikaanuu beekaa itti dhiiste filmaanni feekii akka ta'e addunyaa guutuu beeka Oromiyaan abbaa barbaaddu filanne warri mana ulaa cufattanii filmaatan bahinis galatooma waan gaarii dalaydan nuti ni beeyna akka filatamuu beeku akka iffiluudoomi akka korojoo hatu deemu ni beeyna achirraa bu'aa eegganna no nuti bu'aan filmaatarraa eeggannu hin jiru garuu filmaanni kun isaan karaa ittiin legitimacy yookaan beekamtiitti argachuu godhatan okay godhatan yaa wayyaaneef waa godhe humaan goone wayyaaneef bu'aa busee hin buufne dhibba moohatan kufaatii raambisee hin hambifne kanallee hin hambisu jechuudha kanaafu jabaadha qabsoon teenya amma booda nu calaltee jirti eenyu abbaa garaa akka ta'e adda baafannee jira eenyutu garaaf qabsaawa eenyu sabaaf qabsaawa eenyu dhugaaf qabsaawa waa hundi adda nu bahee jira jechuudha kana booda kanaafu haa jabaannu alaa keessan torbaan kun torbaan itti shirri
Jawaar Mahammad ifaan itti hidhamuuf itti xaxame shirri Haacaaluun itti jeefamuuf itti xaxame hin dagatina nu torbaan kana ajandaan keenya Haacaaluu yaadachuu gootowwan keenya mana hidhaa jiran isaan yaadachuu akkamitti isaan qabsoo tanatti gabbaanii wannaa jaan warra nurraa hidhame warra nurraa jeefame torbaan kun torbaan akka malee Oromoon itti gaddin kanaaf akkamitti qabsoo teenya fuulduratti hinnifna akkami qabsoo teenya fuuldura oofna karaa nu baasu amma booda karaa kami karaa qabsoo karaa hidhannoo qofa taana jala muraaf itti hima kanaafu jabaadhaa walit dachaanaa tanuma isinii muufin dhufee silaa biitii kuftee jirti biiti security'n kuftee economy kuftee jirti diplomacy kuftee jirti qilleensa irratti bilaash harka fiitumoo jira inflation tas deemaa jira kanaaf jabaadhaa walit dachaanaa yeroo biraa sirbu magalaana kanaan dhaggeeffatu